Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Sagaleen keessan dhaga'amu fayyaa keessanii? Kunoo akkas namatti tola. Irkoonis baga nagaan dhufte. Irkoonis mana keenya keessas jira. Turee ragga dhufe biyya kana jechuu barbaadeetanii haaraa miti biyya kanaafis nama nuyi jaallannu jaarraa keenya keessatti nama Waaqayyoon jaallatu akkasumas immoo ijoollee Waaqayyoo yeroo tokko tokko kolfuun barbaachisaadha mitiire namoota akkasiis Waaqayyo nuuf kenne baga nagaan dhufteedhaan hime. Tolega mee jaajjineetu dubbii Waaqayyoo keessaa hin dubbifannaa amma lubi keenya akkuma dubbatanii mata duree kana jalqabnee torban sadii walittaan sinee ilaallee turre eeggasii xiqqootti gaaffii xinnoo nu jalaa dheerateera xiqqoo ishee sin yaadachiiseen immoo ergaa koo guyyaa har'aatti seenaa macaafa keessan warri qabattanii jirtanii wangeela Luqaas boqonnaa 8 si'a baay'ee sirra deddeebinee dubbifneerraa ergichi fakkeenya namicha sanyii facaasuu isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbatedha. Ergaan keenya guyyaa har'aa lakkoofsa 15 irra jira isa duwwaa dubbifna. Lafti gaariin fakkeenya warra dubbicha dhaga'anii garaa gaariidhaa fi abboomamuudhaan fudhatanii rakkina hundumaa obsanii ija godhataniiti jedhe. Ameen. Waaqayyo akkanatti dubbatuuf hin kadhanna. Arjaadhaa fi garraami gaarummaan kees baraa baraan kan ta'e nama hundumaa fuula ifaadhaan kan ilaaltu kan simattu faara tolaadhaan yeroo hundumaa gara namaa kan ilaaltu ganama kanas nuyi warri siin gargaaramne si galateeffanna maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Namni buddeena duwwaadhaan jiraachuu akka hin dandeenye dubbisuu qofaadhaan nuu gale miti jiraannee argine sagalee kee qabanne sagalee kees immoo buufne argineetu gooftaa ko sagalee kee malee namni wayitti galuu hin danda'u. Sagalee kee malee namni gooftaa ko jiraachuu hin danda'u. Totocha'uu danda'a qaamni isaa garuu jireenyatti jiraachuu hin danda'u. Jireenya kan nama itti tolee akka gammadee nagaadhaan deddeebi'u kan godhu sagalee keeti. Sagalee keetu jireenyadha. Sagalee keessa jireenya ta'e kana har'as nutti dubbadhu ati. Har'as nutti dubbadhu ati. Har'as nutti dubbadhu ati. Satti dubbattu immoo akka qalbeeffannuuf ayyaanni kee hunduma keenya nu haa gargaaru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Ulfaadha noora Waaqayyo sinaa eebbisu. Gara lakkoofsa tokko irratti yoo deebinee ilaallee Yesuusii mandarootaa fi gandeen keessaa adeemee mootummaa Waaqayyoo labsaa misiraachoo himaatii tureedha. Mandara keessa adeemee waa'ee mootummaa Waaqayyoo misiraachoo namootatti hin labsa tureedha. Namoonnis immoo baay'atanii yabbatanii naannoodhaa walitti guujja'anii isa dhaga'uudhaaf hin dhufanii walitti qabamanii. Namoota kana gooftaan Yesuus Kiristoos argeetu dubbii Waaqayyoo isaanitti dubbata. Iddoo sana kan jiru
namoota naannoodhaa dhufan qofaa miti. Bartoonni isaa warri 12 isa duukaa jiru. Darbees immoo dubartootatu isa duukaa jira. Warra akka Maariyaam faa hafuurri hamaan 7 keessaa kan ba'eef maqaan isaanii warri hin dhaamnes dubartoota hedduutu isaan duukaa jira. Warra kana gidduutti gooftaan Yesus Kiristoos fakkeenyaan itti dubbachuu hin jaallate. Fakkeenya namicha sanyii facaasu tokko fudhateetu namoota kanatti hin dubbata. Ergi fakkeenya dubbate kanaa warri bartoonni 12 kuni fakkeenyi inni dubbate kuni hiikansaa isaaniif galuu dide. Ergaasaa fudhachuu dadhabani, hubachuu dadhabani. Hubachuun iyyuu isaaniif haa kennamu malee garuu hiikachuu hin dandeenye, hubachuu hin dandeenye. Garuu nuuf hin galle, hin hubanne jedhaniitu calluma jedhanii harka maratanii hin teenye. Maal jechuudha yaa gooftaa jedhaniitu gaafatanish. Maal jechuudha jedhanii hiikkaasaa gaafatanii. Gooftaan Yesus Kiristoos fakkeenyichi maal akka ibsu hiikkaasaa isaanitti lakkoofsa 11 kaasee hin dubbata ture. Fakkeenya inni fudhates namicha sanyii facaasutu jira jedhe. Sanyii kan facaasu kuni sanyiitu facaasuti. Sanyiin kuni iddoo garaagaraa 4 irra bu'e. Iddoo garaagaraa 4. Inni tokko karaa bukkee irra bu'e. Inni tokko immoo lafa yookiin biyyoo dhagaa qabu keessa hin bu'e. Hammi tokko immoo biyyoo lafa qoraattii yookiin gobaa qabu keessa hin bu'e. Inni afuraffaan immoo biyyoo gaarii keessa hin bu'eedha. Biyyoo gaarii keessa hin bu'e. Kana gaafa hiiku gooftaan sanyiin suni inni namichi inni qotee bulaan sun sanyiin inni facaasu suni inni sagalee Waaqayyooti jedhe. Dubbii Waaqayyooti jedhe. Inni facaasu sun immoo Yesus Kiristoos yookiinis immoo har'a tajaajiltoota ergamtoota wangeelaati jedhe. Ergamtoota wangeelaati jedhe. Ergii kana dubbatee booddee immoo sanyiin inni karaarra bu'e jedhe. Yaadachiisuudhaaf sanyiin inni karaarra bu'e kuni nama dubbicha dhaga'ee dubbichi garuu keessa isaa utuu hin seenin akkuma namtichi qotee bulaan sun sanyii facaasee karaa bukkee bu'u karaan suni lafa qotamaa miti akkasumatti karaa jabaataa gatii ta'eefi simbirroonni dhufteetu sanyii sana hin funaannatte. Akkuma kana namoota dubbii Waaqayyoo dhaga'anii keessa isaanii hin seenne rukuteema kan deebi'u yerooma sana immoo ariitiidhaan seexanni immoo balbalarra teessee eeggatti gatii ta'eefi yerooma sana seexanni harkaa fudhatti. Funaantuun dhufteetu yerooma sana hin funaannattiidha. Sababiin isaas immoo seexanni namni sanyichi facaasuni laphee argatee namni lapheen isaa cabee fi lapheen isaa tuqame immoo nama fayyuu danda'u gatii ta'eef namni akka inni fayyu gatii seexanni hin barbaannee fi akkuma inni dubbatameeni yeroo sana dhattee hin funaannattiidha. Funaantuutu jira. Dubbii Waaqayyoo nama keessaa kan funaanu, yaada namaa keessaa, qalbii keessaa kan funaanu hattuutu jira. Hattuutu jira. Yaadattu yoo ta'e akkuma adurreen tuta gaaddattee eeggattutti seexanni eeggata. Maaliif namni tokko sanyicha sagalicha yeroo argatetti harka seexanaa keessaa ba'ee gatii ta'eef seexana irratti deebi'ee mo'a gatii ta'eef akka adurreen teesseen tuta eeggattutti seexanni eeggata. Fakkeenyolii kana gaafa fudhatu gooftaan keenya Yesus Kiristoos gama lamatti appilikeeshinii isaa fudhachuu dandeenya.
namooti ergaa wangeelaa biyya lafaa keessatti lallabamu warri fudhatanii jiru, warri hin fudhanne jiru, warri fudhatanii ittiin jiraanne jiru. Sadarkaa kana hundumaa kan ilaallatudha. Sagalee misraachootu lallabamaa jira gatii ta'eef. The same way textiin kunis immoo warra Yesuus Kiristoositti amma amananii jiraatan irratti illee apply hin godha. Sana keessatti of ilaalaa adeemuutu nurra jira. Yeroo tokko dubbiin Waaqayyoo gaafa nutti dubbatamu nun tochoosu. And we need to question that. Sagalee Waaqayyoo gaafa dubbifamu garaa keenyan argatu nun naasisu akkani of ilaallu ngoonu taanaan you need to question yourself. Of gaafachuutu sirra jira. Sunday dhufu dhufte, Sunday sattaanus deebite, waggaa tokkos deebite, waggaa lamas deebite garuu sanyiin faca'u suni keessa kee keessatti hojii hojjechaa jiru taanaan mallattoo gaaffii kaa'utu sirra jira. Ni balbala kee irra taa'ee si eegaa jiru funaannachaa jira moo funaannachaa hin jiru? Do you have the word? Sagalicha qabda, dubbicha qabda. Ni lammaffaan immoo inni nu ilaalle lafaa yookiin biyyoo dhagaa qabu. Gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa hiikusa kana immoo akka jedhe fakkeenya warra dubbicha dhaga'anii gammachuudhaan fudhatanii garuu hidda gadi fagoo waan hin qabneef yeroodhaaf hin amanu. Yommuu qoromni dhufuttis irraa hin kufu. Yeroonni kun immoo gaafa dubbii Waaqayyoo dhaga'an, lallaba gaafa dhaga'an, dubbii Waaqayyoos immoo gaafa dubbifatanii gammachuudhaan hin fudhatu. Ililleedhaan fudhatu, celebreetii godhu. Namoonni kun immoo warruma miiraa duwwaadha. Hidda gadi fagoo waan hin qabaanneef yeroodhaaf hin amanu. Yommuu qoromni itti dhufus immoo irraa hin kufu. So amanuun isaanii hamma haalli mijatu qofaatti. Haalli gaafa mijanne qorumsi yeroo dhufu, rakkinni yeroo dhufu isaanii gatii hundeen isaanii gadi hin fagaanneef irraa hin kufu. Yaadattu yoo ta'e bifa imejii mukaa fuuneetu ilaallee turre. Hundeen mukni tokko hiddisaa lafa keessa gadi fageeffatee jiru yeroo wintarii, yeroo qilleensi hamaan jiru muki sun hundeen isaa hiddisaa gadi fagaatee gatii jiruu fi irra keessa muka mul'atu sana walumaa gad akkas rurrukuta malee hundeedhaa buqqiseedhaa kaasuu hin danda'u. Maaliif gadi fageeffateera gatii ta'eef. Akkuma kana warri kun dhaga'anii deemu hundee isaanii Yesuus Kiristoos irratti hin ijaaramne, ittiin jiraanne, isaan hin jijjiirre, amalli hin jijjiirre, hojiin hin hojjetamne. Ammayyuu suma sanatu jira. Kiristaanonni akkasiis ammas baay'ee keenyatu jira. Ni sadaffaan immoo qoraattii, goba lafa qoraattii qabu. Gooftaan akkas jedhee hiikeef fakkeenya warra dubbicha dhaga'anii yaaddoon, sooromnii fi qannoon jireenyaa dacha'anii isaan huunaan ija otuu hin godhatiin hudhaatti hafaniidha. Warri kun immoo sagalicha dhaga'anii sagalicha fudhatanii Indiyaa'u guddataniiru. Kan isin dhibu guddachuun isaanii immoo qobaa miti. Qoraattiin yookiin aramaanis waluma qixxee guddate isaanii wajjiniin. Wal qixxee gatii guddatee fi ija akkan godhanneef dhaqee hudheetu qabe. Yookiinis immoo ija godhatee ijicha akkan bishaanneef aramaan suni, gobaan suni qixxee guddatee jira gatii ta'eef hudhee qabe. Aramoonni sun immoo maayidha warra akka yaaddoofa qannoo jireenyaa kanaa'edha. Har'asii kiristiyaanni kanaan istiraagul godhu baay'eetu jira. Deemee kan guddatee jiru. Wajjiniinis immoo kan guddate akka inni ija hin godhanneef hudhee kan qabe. Yaaddoofaatu jira.
jireenya qannootu jira. Keessuma biyya kanatti nu immoo dagachuun kan nurra hin jirre jireenya qannoo jedhamutu jira. Dhuguma jireenya qannoo jiraachaa irra. Jireenya qannoo irraa hafaa jiraachaa jirra. Namni gaafa jireenya qannoo jiraatu baay'ee of eeggachuutu irra jira. Baay'ee of eeggachuutu irra jira. Dhaqeetu hudha. Jireenya amantii hudha. Jireenya kiristaanummaa hudha. Maaliifaan isa barbaada kana booddee kan jedhamtu jiru. Waan hundumaanoo guutuudha. Akka barbaaden nyaadha filadhee akka barbaaden dhuga. Mana barbaaden bitadhee keessa jiraadha. Isteeta babbareedaa barbaaden keessa jiraadha. Kiisiin koo furdaadha. Karaa gaarii irra konkolaataa gaariin oofa. Isa namni biyya lafaa keessa deemee jooree barbaadu jireenya gaariin qaba. Maaltu kana caalaa na barbaachisaa jedhee namni maal godha hin dagata. Hirkoosaa godhata. Amanannaasaa godhata. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos hudhee isa nama qabu kana yaaddoo jireenya qannoo kana of eeggadhaa innis jira. Harragaa waan tokko amaneen dhufe. Waaqayyo inni waaqaaf lafa uume kuni garaa isa akka dhagaa ta'e nuuf qota har'a. Garaa isa jabaa ta'e hin dhagaa garuu fudhachuu isa dadhabe. Hin dhagaa garuu qalbeeffachuu kan dadhabe. Jireenyi isaa jijjiiramuu kan dadhabe. Lapheen isaa kan jabaate har'as. Jireenya kiristaanummaa keessa oolee buluurraan kan ka'e amala ta'eefi shaakala ta'eefi dubbiin waaqayyoo isuma sana jedhee har'as boris otuu hin qalbeeffatin kanuma dhagee fiigee ba'u. Dhagaansaa garaansaa kan jabaate hafuurri qulqulluun har'a hin qota. Mee ameen ameen. Nama sin bukkee jiruun siif haa qotu jedhame. Akkuma qotee bulaani bajjii baasu ija gaafa facaasu bajjii irratti lafa gogaa irratti ija facaasu jalqaba hin tatarsaasa babbaqaqsa bajjii baasa marga jajjabaan lafa keessa lixe sana bubuqqisee keessaa baasee aramaa sana fuudhee gateetu sana booddee laftichi gaafa qophaa'u ija itti facaasaan har'a hafuurri qulqulluun laphee jabaate nuuf haa qotu. Laphee jabaate haa qotu. Waaqayyo waaqni macca inni anaaf isiniin ganama karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos nu waame. Inni fayyina bara baraa nuuf kenne suni har'as immoo jireenya keenya keessatti dhagaa kan ta'e sagalee waaqayyoo kuni hundee gadi godhatee akka inni hidda gadi fageeffatee jabaannee fi dhagaani irra keessatti ija sana qabe har'a go harka Yesuus Kiristoosiin hafuunaanamu. Har'a harka Yesuus Kiristoosiin nuuf hafuunaanamu. Maaliif dhagaani biyyoo makamee iji dhagaamti biyyoo keessa yoo jiraate dhaqeetu biyyoo irra keessa iji yoo bu'e gadi hundee isaa gadi fageeffatee guddachuu hin danda'u. Dhagaa jireenya keessa obstaakilii ta'e harki Yesuus Kiristoos amma maqaa Yesuusiin nuuf haa buqqisu. Maqaa Yesuusiin haa buqqisu. Innis immoo sagalee masaatiin burrusa sagalee isaa gadi ta'ee fi guyyaarraa sagalee isaatiin siif haa buqqisu. Dubbii isaatiin siif haa buqqisu. Har'a abadee kana dhufe Waaqayyo jireenya gobaa keenya keessaa buqqisa tokko tokkoon. Aramaa hin buqqisa. Agamsa hin buqqisa. Gobaa isa ta'e hin buqqisa. Harki Yesuus Kiristoos yaaddoo haa buqqisu. Akka ta'utti Yesuus Kiristoosiif akka hin jiraanne qorumsa keessatti lola keessatti Yesuus Kiristoosii wajjin akka itti hin fuufneef wanti jiru gobaan hundinuu harka isaatiin siif haa buqqa'u.
ergaa inni dhumaa biyyoo isa gaarii the good soil fedhi gooftaa keenya fedhi waaqayyo abbaa keenya ijoollee isaatiif yeroo hundumaa kanadha lafa biyyoo isa gaarii akka taanudha biyyoon inni gaarii kun immoo laphee namaadha yaada namaadha garaa namaadha harti isa jennu jechuudha fedhi waaqayyo ijoolleen isaa hundiniyyuu garaa gaarii akka qabaatanidha gaarii bira darbees immoo afaan ingiliffaan isaa maal jedha garaa honest ta'edha honest warri kun sadarkaa sadan sana keessa warri jirani honesty miti they rarely admit rakkoo isaanii dadhabina isaanii kufaatii isaanii yaa waaqayyo la kana jedhanii admit gochuu hin danda'ani warri garaa gaarii qaban kun garuu lafti biyyoon inni gaariin kun garuu garaan akkasii garaa honestidha gara waaqayyootti dhufee yoo cubbuu godheera ta'e elaa yaa waaqayyo abbaa cubbuu godheera gaafa sagaleen misiraachootti lallabamu gaafa dubbiin waaqayyoo lallabamu maal godha dafanii qalbii diddiirratu nama sin bukkee jiruuni har'as biyyoo gaarii ta'eedhaan hime maamiti dabalaa itti maal akka isin rakkisaa isa dhumaa sagalee guddaa ol fudhaati biyyoo gaarii ta'eedha fedhi gooftaa anaaf isiniif kana kiristiyaanni I believe wantoota kana afran keessa hin deddeebi'a yaada hin deddeebi'a yaada yaadi waaqayyoo garuu yeroo hundumaa nuyi fi garaa gaarii garaa honest ta'e yaada gaarii akka nuyi qabaannudha har'a gooftaan Yesuus Kiristoos egaa garaa keessana akka isa biyyoo gaariitti jijjiiruu barbaada garaa sana biyyoo gaarii Yesuus Kiristoos siif jijjiiru Yesuus Kiristoos nuuf jijjiiru egaa lakkoofsa 15 irratti deebinee yoo ilaalle waa'ee biyyoo isa gaarii kana hiikkaasaa yeroo gooftaan Yesuus Kiristoos kennu argina lafti gaariin fakkeenya warra dubbicha dhaga'anii garaa gaariidhaa fi abboomamuudhaan fudhatanii jedha good hearted people who hear God's word dubbicha warra dhaga'anii jalqabumaa namooti warri akka kanaayi garaa gaarii warri qaban kuni warra dubbicha dhaga'anidha hin dhaga'u meen dhageessaa jedhaan hime hin dhaga'u warri garaa gaarii qaban maal dubbii waaqayyoo sagalee waaqayyoo gurra ittiin dhaga'an qabu gurri isaan ittiin dhaga'ani garuu gurra isa mul'atu kana lammaan miti gurra isa akka waakkoo fakkaatu kana guddaa isaa gatii qabaateef namni dhaga'uu hin danda'u gurra qalbiitu jira gurra qalbii garaa keessa gaafa Phaawulos dubbii waaqayyoo lallabu Liidiyaan gurra qalbii isheetu banamee hin dhageesseedha keessa namaatu banameetu dhagaa so namooti garaa gaarii qabaniif kun jalqaba hin dhaga'u dhaga'ummoo duwwaa miti jechi Giriikii isaayee dhaga'uu isa jedhu kana yookiin hear isa jedhu Akkuo jedha kana jechuun maal jechuudha listening with understanding and obedience hubannaadhaan dhaggeeffatanii abboomamu isuma asirraan dhageenyu miti attentively
hubannaadhaan ta'anii dhaggeeffatu. Achumatti immoo dhiisuu miti. Ergi dhaggeeffatanii immoo hin abboomamu. Isa dhagaan sana hojiirra oolchu. Warri garaa gaarii akkasidha gaafa dhaga'anii. Sagalee Waaqayyoo gaafa dhaga'anii hin dhaga'u. Sagalicha dhaga'uu duwwaa miti, sagalicha iyyuu immoo hin hubatu. Understanding isaa qabu. Namoota tokko tokko beektu gaafa lallabamu maaluma jechuudha jedhu. Gaafa macaafa dubbatan naan galle anoon hubannee. The Ethiopian eunuch macaafa Isaayaasiin dubbisa garuu hubachuu hin danda'u tureen. Hafuurri qulqulluun Filiphoosin ergeefi hiikeefi. Namoonni tokko tokko hin dhaga'u malee immoo hin hubatanii. Hin hubatanii. Hafuurri qulqulluun immoo hiikaasaa immoo namaaf fida. Ergaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni guddaan iddoo kanatti lakkoofsa 8 gara dhumaa sararra jirudha. Kasedhe sagalee isaa ol fudhateetu gooftaan Yesuus Kiristoos gurra ittiin dhaga'u kan qabu haa dhaggeeffatu jedhe. Maal jedhe? Gurra ittiin dhaga'u. Namoota inni itti dubbachaa jiru gurra dhaba miti. Namoota gurra qaban itti dubbachaa jira. Naa gooftaan gurra keessa gurra kan qabantu jira. Warri akkasii kuni isa Yesuus Kiristoos itti dubbatu kan haa dhaga'aniidha. How many? Ben. Nama meeqatu dhagaa? Kana duwwaa miti. Lakkoofsa 18 irratti gad buutanii yoo ilaaltanii gooftaan akkas jedhe. Kanaafis jedhe akka itti dhageessanitti akeekkadhaa. Take care then how you hear. Warri garaa gaarii kun immoo akkatti dhaggeeffatan beeku. Gaafa dhaggeeffatanii positively ergaa Waaqayyoo fudhatu malee taanii huban funaanani. Akkatti dhaggeeffatantu jira. Akkatti dhaggeeffatan kaan taa'eetu gaafa dhaggeeffatu huba funaana. Nama isa bukkeedhaaf dhaggeeffata. Haadha manaaf abbaa manaaf dhaggeeffata. Hiriyaaf dhaggeeffata. Saba sanaaf dhaggeeffata. Yookiin kan inni dhagaa jiru waan gara biraadha. Warri garaa gaarii qaban warri aanas ta'an sun garuu hin dhaga'u keessa isaaniiti. Ergaa kooti. Kan kooti. Akkatti dhaggeeffatan. Garmalee dhaga'uun jira. Garmalee dhaga'uun. Namaaf dhaga'uun jira. Don't miss it. Si jala hin darbin. Si jala hin miliqin. Kan inni dubbachaa jiru sumattidha. Eeyyesuma dubbii Waaqayyoo dubbatu sana isuma dubbifte sanadha malee waan gara biraan jiru. Hiiki gara biraan jiru. 21 irratti immoo itti fuuftanii yoo dubbattanii jabeessaa deeme gooftaan. Haati kee obboloonni kee si barbaadutti hin jedhan dhufanii. 21 irratti akkas jedhe haati koo fi obboloonni koo warra dubbii Waaqayyoo dhaga'anii fi raawwataniidha. Haalleluuyaa. Obboloonni koo. Those are the true family, friends. Obboloonni koo warra dhugaan. Maatiin koo warri dhugaan. Warra dubbicha dhaga'anii immoo warra hubataniitu isa sana hojiitti jijjiiranii abboomanii obboloonni koo warra akkasiidha. Are we friends and brothers and sisters of Christ? Obboloonni maatiin gooftaa Yesuus Kiristoos kan jedhamanii warra dhaga'anii sagalee isaa hubataniitu isa immoo hojiitti jijjiiranii abboomamanidha. Isaan maatii Waaqayyooti. Isaan ijoollee Waaqayyooti. Isaan hiriyaa Yesuus Kiristoosidha. Haalleluuyaa. Ergaan kun waa'ee the great commissionii gatii ta'eefi Roomee 10:17 irratti egaa amantiin dhaga'uurra hin dhufa. Wanti dhaga'uun ta'u immoo
The good news about Christ. Hallelujah. The good news. Odu gammachisa. Vangeli or the gospel means the good news. Odu gammachisa re. Amantin kan nufu agaun ratiera. Agaun immo odu gammachisa zate. Sagale zate. Why Jesus Christos in ahead. Namni why sagafa aga uga. Kesa satin aga atanan inuma tarsa jechuudha. Inuma burkutaa jechuudha. Of arga, of ilala. Karaan koo nan baasu, deddeebiin koo nan baasu, jireenyi koo nan baasu. Na barbaachisa isatu. Na barbaachisa isatu. Si barbaachisa ittiin jedhame namsi bukeeru. Satu si barbaachisa. Nam barbaachisu kan jedhu jira. Anoo quufaan qaba. Anoo fi goofiyyuu gooftaadha. Waaqadha. Namoota akkasii yeroo baay'ee of miidhu. Hamma kamitti hamma lubbuu isaanii baasuutti. Nam barbaachisu kan isaan se'ani suni hubannaan suni barumsi suni beekumsi suni seexanni kan inni jaamse tumarratti hin galaafatan. Maqaa Yesuus Kiristoosin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbii isaa kanaan garaa keenya hajijjiiru. Garaa keenya hajijjiiru. Garaa keenya hajijjiiru. Na dhagaa jirtu. Waaqayyoon dhagaa jirra. Hubachaa jirta, fudhachaa jirta, hojiitti jijjiiraa jirta. Fakkeenya kana Maatewos, Maarqos, Luqaas qofaatu kaasa. Yeroonni kun sadanii barsiisi isaanii baay'ee wal fakkaata. Kanaafi synoptic gospels jedhamu. Kan Yohaannisi kan sakanarra kan jeroota kanarra xiqqoo addadha. Angiliin ittiin dhiyeessu addadha. Jeroonni kun sadanii fakkeenya kana nuuf kaa'aniiru. Maatiyoosi boqonnaa 13:23 irratti akkas jedhe. Akkuma sanyiin lafa gaariitti facaafame ta'e immoo sanyiin lafa gaariitti facaafame ta'e immoo akkasuma namni dubbicha hin dhaga'as hin hubatas jedha. Ameen ameen. Maatiyos maal jedha? Fageessee nu hiika jechuudha. Sanyiin inni lafa gaarii irratti faca'e suni akkuma namni dubbicha dhaga'ee dubbicha hubatuuti jedha. Tadarbee seenaa Maariyaamiin kaaseen ture. Buleettii Maartaa. Ariitiidhaan fiddee miila isaa jala teesse. Isheen qooda gaarii filatteetti jedhe. Qooda gaarii. Filannoo nama baay'ee miti ta'anii lallaba dhaggeeffachuun bara kana. Barsiisa dubbii Waaqayyootti gaggabanii dhaggeeffachuun filannoo nama baay'ee miti. Akka Maariyaam ariifattee moo? No. Sayyuu keessummaan mana dhufee moo? Keessummaan guddaan mana dhufee moo? No. Kanaaf har'as immoo nuyi of ilaaluun kan nurra jiru. Garaan keenya eessatti ariifata? Yaanni keenya eessatti ariifata? Qalbiin keenya eessa jira? Ariifattee lafa dhoofte miila Yesuus Kiristoos jalatti gooftaan immoo konfarmii godheefi ishee waan kan marraa fudhatamuu hin danda'u. Filatteennan moo no one harka isaa keessa si baasuu hin danda'u. Ati fudhatteennan moo ati filatteennan moo ati isa barbaaddeessaaf jiraatteennan moo harka isaa keessaa kan si baasuu danda'u hin jiru. Sirraa isa fudhachuu kan danda'u hin jiru.
Kanaaf lafa dubbii Waaqayyoo lallabamu barsiifamu iddoo guddaatti laannee akka nini ariinu gaafa isiniin jedhu barbaannu akka Maariyaam Gooftaan Yesuus Kiristoos kan inni nutti dubbachaa jiru. Reediyoo biyya keenyaa beektu miti? Reediyoon biyya keenyaa chaanaalii ishee barbaadu waan dhaggeeffachuu barbaadan. Reediyoo magatii harkatti baatanii jiranii fi reediyoon dhagaan dubbatu. Maal gochuu tureera? Irraftanii anoo sagalee na duduu fedhatuman iyyuu maal gochuun namarra jira? Barbaaduun namarra jira. Biyya kana maal jedhu? Tuuniin jedhumti? Mee tuuniin jedhame? Maa jechuudha tuuniiniin? Hiikkaanse Oromiffaansa. Dubbii Waaqayyoo barbaadachuu, sarchi gochuu, itti dhiyaachuu barbaadu. Har'a maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin qulqulleessatanii sagalee Waaqayyoo dhaga'uun isiniif haa ta'u. Reediyoo sanaa iddoon tan irra yoo keessanii maalti shetti sagalee qulqulluun dhageessiftu. Yookiinis immoo iddoo tokko maal gooti isa kan isteeshinii tokko walitti fiddeetu waamti dubbattu iyyuu hin beekamu. Hin hubatamu. Maal dubbataa jira? Barbaaddanii ishee barbaaddee gaafa keessanii sagalee bareedaa, sagalee qulqulluu sana booddee yuutuuniin dhaggeeffattaa jechuudha. Har'a booddee sagalee Yesuus Kiristoos akkasittiin dhaga'uun nuuf haa ta'u. Kabiyyitaa mawxaat. Naadhiisaa bakka yoo dhufe nan gadhiisaa maalan godharee. Dandees immoo miti gadi ta'ee fi tun dandees godhees natti tola. Bakka waan namaan ifne waan argine waan hin dhageenye waan hin hubanne keessa deddeebi'u har'a isa dhumaa nuuf haa godhu Yesuus. Qulqulleessanii gurri banamee qalbii garaa keessaa banamee Yesuusin dhaga'uun siif haa ta'u. Sagalee Yesuus dhaga'uun siif haa ta'u. Har'a si waama akkuma Waaqayyo Saamu'eelin waame. Garuu where are you? Iddoon si waamutti argamu sirra jira. Akkuma reediyoo kanatti barbaaddu kana ofii kee mijeessuutu sirra jira, ofii kee qopheessuutu jira, dhiyaachuutu sirra jira, argamuutu sirra jira malee innoo inuma waama. It hasn't stopped. Dhaabbanne ammarraatti. And it will continue hamma inni dhufutti. Garaa gaariin dubbii isaa warra dhaga'an, warra abboomaman, warra garaan isaanii cabe, warra honesty, warra gad of deebisanii humility, humbleness. Ani hir'uu qaba. Ani cubbuu qaba, ani dadhabaadha, na barbaachifta. Gara biraa maal jedha afaan Ingiliffaan saayee? Those who hear God's word and cling to it. Cling to it jechuun itti cichuudha. Warri kun immoo sagalicha dhaga'anii itti cichu. They don't drop it. Hin buusanii. Hin gadhiisanii. Gam godhanii maqabu. Gam godhanii irratti lafa dha'anii isa Waaqayyootti dubbatu gam godhaniitu hin qabatu. Gaafa qabatan immoo hin gadhiisanii. Lafan buusanii haalli barbaade yoo ka'ellee waan barbaade yoo dhufellee isa sarraa dhaga'anii sagalicha gad hin buusan. Namoota akkamiidha? Warra garaan isaanii gaarii. To grip tightly, to keep secure, to not let go. Warri kun cimsanii qabatu.
faarsaa 119 lakkoofsa 11 irratti akkan sin yakkineef waan ati jette garaa koo keessa kaawwadheera. Okay? Maalo? What you said, what you told me, satinatti himte sana, sagalee sana jechuudha. Dubbii sana, okay? Akkan sin yakkineef fuudhee garaa koo keessa kaawwadheera. He's not gadhiisaan jiru. Buusaan jiru. Sagalee abdii Waaqayyoo isatti dubbate gadhiisaan jiru. Buusaan jiru. Har'a namoota meeqa keenyatu dubbii Waaqayyoo nutti dubbate itti cicchinee jirra laata? Itti maxxannee jirra laata? Haalonni waan baay'ee jechuu danda'u. Waan baay'ee dubbachuu danda'u. Iyyi baay'ee eegamuu danda'a. Namni kun yeroo hundumaa nama lola keessa jiraachaa ture, nama diina baay'ee qabu ture. Nama inni jaallatuun kan ari'atamu. Duuti balbala isaatti kan dhiyaate. Sati jette moo ani hin buusu. Sati jette moo ani hin kaa'u. Inni jedhe dhugaadha gatii ta'eef. Inni jennaan immoo hin raawwatama. Inni dubbannaan immoo hin raawwatama. Dubbinni sitti mee sagalee cidha geesse sana itti cichi. Cling to it. Ha jedhu haalli waan barbaade. Ha jedhu biyyi waan barbaade. Waaqayyoo inni hundumaa gararraa jiru isa siin jedhe sana isatu dhugaadha. Haalli sun yeroo fida. Haalichi yeroo fida. Inni sitti fokkoru yeroo fida. Inni sitti iyyu yeroo fida. Itti cichi eeyyee Waaqayyoo hammuma jedhe gaa. Waaqayyoo sitti dubbate hin gadhiisin. Itti cichi hin buusinidhaan hime. Mee yoo itti amantu ta'e itti maa sirriitti. Kanaafan jedhe sila baay'een keenya yeroo tokko tokko jireenya akkasii keessatti of argina. Of argina. We have the promise, the unchanging promise. Wada sagalee abdii jijjiiramu fooyya'uu hin danda'amne. It's impossible. No one can do that. Gooftarra qabanneetu ameen jennee achi keenyeetu immoo asii dhufnee immoo jireenya mataa keenyaatti fufna. And no Christian should live a life like that. Christianni jireenya akkasii jiraachuun nurra hin jiru. Takkam. Takkam. Sagalichi jalqaba ture. The beginning. In the beginning. Waaqayyo bira ture. Viisas Waaqayyo ture. Inni kun dhufee foon uffatee nu gidduu buufateedha. Dhufee inni kun immoo dhala namaa hundumaatiif sanyii dubbii isaatii hin facaase. Warri isatti amanan hundiniyyuu immoo sagalee isaanii kanatti akka jiraataniif akkatti cichaniif. Then warning kenneera. Yep, you will face trials and tribulations. Garuu hin buusin. Sanyicha sagalicha dubbii abdii sanaa immoo hin buusin. Inni abdii nuuf kenne amanamaa dha barreessaan Ibroota. He who promised us faithful. Hamma dhumaatti amanamaadha inni. Inni abdii siif galee hamma dhumaatti amanamaadha. Inni abdii nuuf galee hamma dhumaatti amanamaadha. Mee nama sin bukkee jirutti sagalee guddaa maan ija keessa laalaati. Inni abdii siif kennee amanamaadha jedhi. And believe this. Believe this. Amantii malee moo Waaqayyoon gammachiisu jireenyatti siquu hin danda'u bakka. Kanaan achi nuyi tarree warra biyya lafaa keessa deddeebina. Yoseefitti ciche hin gadhiisu. Ganama isa dhagee, ganama isa arge. Abjuutti Waaqayyoo isanitti dubbate. Noe
gadhiisu jedhe. Maal keessatti hin gadhiisu jedhe? Haadhoo isaatiin dabarfamee kennamuu keessatti, garba ta'ee gurguramuu keessatti, waan hin gooneen hadheeffamee hidhamuu keessatti, isa ganama dhageetti itti ciche, isa ganama dhageesse itti ciche. Ameen ameen. Sana booddee Waaqayyo silaa dubbate namatti mul'ise inni hin sobu gatii ta'eefi wanti ta'ee hin beekne seenaa Ibrootaa keessatti ta'e. Hibruutu garbatu dhaqeetu naggase. Hin mo'e. Haa turu malee, haa dheeratu malee inni Waaqayyo jedheen ta'a. Gaafa ta'u immoo kan isin dhibuu hin dhala. Gaafa dhalu baay'ee immoo dhala. Ameen ameen. Halleluuyaa. Halleluuyaa. Kanaafi itti cichi sagalee abdii Waaqayyo siif kenna. Dubbii isa dhageessu kana, sagalee isa dhageessu kana itti cichi kan sitti dubbate nama miti, Waaqayyo dhagatii ta'eef. Eeyyee cimaadha. Wanti ni dhageenye nu bukkeetti akka waan gatii hin qabneetti fudhatameera taanaan. That's very scary. Akka sagalee namaatti fudhatameera yoo ta'e, akka jecha namaatti yoo fudhatameera ta'e, jechootaa fi hubannaa beektotaa warra biyya lafaa bukkee qabameera yoo ta'e, that's scary. That's scary. Inni itti dhageesse sagalee isa dhugaa, isa abdii bara baraa ta'edha. Isa nama hin buufne, isa dhugaa sana qabatteerta. Namni tokko amma qilleensi hamaan bakkee kanaa yoo bubbisee doolaara dhibbaa namni tokko harkatti yoo baannee jiraanne, qilleensi suni akka horii isa gati jabeessa sana dhufee nu harkaa hin dhoofnee fi itti ciccinee qabana. Ndiyaa fuuneetu dhoksina. Qilleensi sun akka hin argannetti, bubbeen sun dhufee akka na harkaan dhoofnetti iddoo gaarii, qabaa gaarii, dubbii Waaqayyoo anaaf isinitti dubbatu akkasitti qabamuutu irra jira. Dubbii namaa miti gatii ta'eef. Dubbii namaa miti. Akkuma hamma ta'ee, akkuma amma argitu, akkuma haala yamma jirtu keessatti hin haftu. Namni sagalee qabu, namni dubbii Waaqayyoo qabu ija baay'ee godhachuudhaaf jira. Nama sin bukkee jiruuni sin rakkisaa gara xumuraatti fidaan jira. Ayinoo akkan dheeresse. Nama sin bukkee jiruuni waadaa Waaqayyo siif kenne kan du'u miti jedhin. Maaloo ijuma keessa naa ilaalaati isin hin dadhabsa. Booddee natti dheekkamtu gaafaan asirraa bu'u. Sirriitti. Kanatti wal dammaqsuutu nurra jira. And no growth without this. No growth. Guddinni hin jiru. Iji hin jiru. Gobaamti gaafa ol jedhu duukaanuus immoo akkuma sanaa taana yoo ta'e, dhagaamti tokko gaafa dhufu akkuma sanaa taana yoo ta'e, jijjiiramni. Ati isa Waaqayyo siin jedhedha. Akka Waaqayyo siin jedhe taata. Lafa Waaqayyoon geessa jedhe geessa. Jireenya Waaqayyoon jiraatta siin jedhe jiraatta. Lakki akka haalli kee dubbatu miti, akka seexanni fokkoru miti. Isa Waaqayyo siin jedhe hin argatta. Biran geessa. Mee sagalee ol fudhadhaatti biran hangaa'edha. Harka mirgaa ol fudhadhaatti akka nama sagalee kanatti amanuutti ani biran hangaa'edha. Hin geessa. Inni si fuudhee ka'e isa karaa irratti si buusee si bira darbu miti. Ati garaa qajeelaa duwwaa qabaadhu malee cubbuu hojjettee si kuffisee si dhiitee si bira darbu Waaqa akkasii hin qabnu. Faayisaa akkasii hin qabnu. Hir'uu qabda jedhee isa karaa irraa si darbatee darbu miti. Isa si wajjiniin adeemu qabda malee. Isa si fuudhee fiigu qabda malee.
lafti gaariin kun egaa lafti gaariin kun obsa beeka. Garaan gaariin obsa beeka. Obsuudhaan jedhama. Ingiliffaa isa godhattee ilaaltanii obsuudhaan jedha. Qotee bulaan tokko sanyii isa gaafa facaasu amma facaasee bor dhaqeetu ijarraan barbaadu. Amma facaasee amma moo hin jiru. Siizinii qaba waan hundumtu, yeroo qaba waan hundumtu. Qotee bulaanis immoo kana gaarii godhee beeka. Naafi gaarii godhee gatii beekuu fi lafa sana biyyoo sana akka gaariitti qopheesseera. So kanaafi overnight wanti ta'u hin jiru. Ammuma jettee amma wanti ta'u hin jiru. Bara kana keessa wanti horkisetu kana. Akkuma biyyi kun fast food nu barsiise waan hundumaas akkuma kana fastii barbaanna. Fast everything. Miracle is fast. Soromas fast. Guddinas fast. Waan hunduma amma hin jiru taanaan bakka isa silaatti deebina. Eeyyee qorumsa keessa jiraachuu dandeessa ta'a. Lola keessa jiraachuu dandeessa ta'a. Obsi. Obsi. Garaan gaariin isa sanyiin duune sanyiin banne sana isa qabu gariitti ta'eefi garaan gaariin hin obsa. Eewurraa akka dhagee beeka. He has a connection. He has a connection. Gooftaadhaa wajjiniin hin obsa, hin danda'a, hin eega. Haa turuyyuu malee, haa dheeratuyyuu malee inuma obsa. Inuma obsa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin obsinuuf haa dabalamu. Obsuu dadhabuudhaan. Waan baay'eetu nu miliqee. Obsuu dadhabuudhaan waan baay'eetu nu darbee. Waaqayyo eebba keenya fidee iddoodhaan nu dhabee. Isa waggaa 10 kadhanne deebii kadhannaa fidee Waaqayyo har'a iddoodhaan nu dhabee. Because we're not there. Nama sin bukkee jiru dubbii Waaqayyo ijaan godhataadhaani. Har'a sinti baay'iseera. Garuu yeroo Waaqayyo eegi. Yeroo isaatti humna otuu hin dhabin galfachuuf waan jirruuf ammas kottaa wanta gaarii ta'e gochuutti hin laafnu. Yeroo isaatti Kairos, the appointed time of God. Yeroo isaatti Waaqayyo yeroo isaatti dhufa. Iddooma jedhe guyyaa jedhetti Waaqayyo hin dhufa. Mee ameen ameen. Waggaa 25 guutuu Yisihaaqii inuma eege Abrahaam. Haadha manaan otoo akka waraacii barbaaddu. Haadha manaan haala isheetuu ilaaltu. Inni Waaqayyo dubbate sunoo meerreetu jettee mallattoo gaaffii keessa keesse ayi lakki amma an karaa barbaaddachuutu narra jira. Falafalachuutu narra jira. Hankoo gaafa nuuf ilaalus hin danda'amu, gaafa isa ilaalus immoo hin danda'amuuti. Karaan barbaaddadha. Karaan barbaaddadha. Abrahaam hin eege. Waggaa 25. Waggaa 25. Har'a Waaqayyo Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq. Waaqayyo akkuma Saaraa abdachiise akkuma kanaa isa isheetti dubbate hin raawwate malee hin dhiifne. Akkuma kanaa waggaa 10 dura Waaqayyo sasitti dubbate hin raawwata malee hin dhiisu Waaqayyo. Waaqayyo sasitti dubbate hin siif xumura malee karaatti na bu'ee. Naafi continue
waan gaarii hojjechuutti itti fufii. Phaawulos warra Galaatiyaadhaan jedhama. Sarkamstaansonni kee waan baay'ee jechuu danda'u ta'a. Inni yeroo isaatti numa dhufa. Ati garuu otuu humni kee hin laafin otuu abdiin kutatiin waan gaarii gochuu maal godhe itti fufi. Abbumamuu kee itti fufi. Saaf jiraachuu kee itti fufi. Mee namni qarkaa beektan? Namni badaame qarkaa maal iddoo adda addaatti maqaa adda biraa qabaachuu. Shimala qarkaa hin dhagabe kaan. Amaariffaan አንደኛ ብሔረ ጋር shimallee yookiin qarkaan kuni baay'ee dhedheeraadha miti mukeetiiwwan caala beektu miti mukooti baay'een ceela gaafan qorannaa koo keessatti argu qarkoolii keessaa Chinese maasoo baambuu kan jedhamutu jira aynataa qabu aynataa akka isaan qabanis hin beekun ture kuni jalqaba waggaa sadii hamma shaniitti qarkaa kana dhaabanii waa tokko irra keessatti mul'atu. Qarkichi eegga pilaantii ta'ee hamma waggaa shaniitti irra keessatti wanti mul'atu hin jiru. Garuu hamma waggaa shaniitti kan inni hojjetu asuma gadi. 5 years is really long. Mukaaf jechuudha. Qarkaan kuni waggaa shan booddee yeroo dheeraa booddee immoo gaafa asii ol mul'atu jedha. In 6 weeks torban ja'a keessatti fiitii 80 ol guddateetu warra dura ture mukeelii sana caalee argama. Torban ja'a keessatti garuu waggaa shan guutuu lafa keessa hojiirra ture. Abbaan kana dhaabegaa waggaa shan taa'ee eeguu turre. Qarkaan isaa gaafa ba'u garuu isa kan hundumaa caala. Inni Waaqayyo siin jedhe yoo edde gaafa Waaqayyo yeroon isaa ga'ee dhufu iji kee dachaa dachaa ta'a. Namoonni tokko tokko nan irraanfatame booddeettan hafe nan dagatame nan caalameera lakkiin caalamtu ati. Waaqayyo gaafa dhufu Waaqayyo ija kee hin baay'isaa. Jaajinee galateeffannaa. Nama simbukkee jiruun eeguun kee akkasumaan miteedhaani. Sin dadhabseera dhiifama naa godhaa. Eeguun kee akkasumaan miti. Itti fufiiti eegi. Itti fufii eegi. Eeguun kee akkumaan miti akkasumaan miti. Biyyoo gaariin kun midhaan egaa dachaa kenna. Dachaa kenna. Dhaqnee Maarqos irra gaafa ilaallu. Dachaa hamma harka dhibbaatti. Appilii tokko dhattanii gaafa pilaantii gootanii siidii tokkittii duwwaadha. Ija tokkittii duwwaadha. Ija tokkittii. Iji sun gaafa guddattee ol baatu muka tokko taatee muki sun garuu immoo ija baay'ee kenna. Darbee mukicharraa immoo iji baay'een hin cirama gatii ta'eefi iji sunis immoo ija baay'ee qaba gatii ta'eefi akkuma kana iji isaa hin baay'ata. Lafa gaariin garaa gaarii keessatti dubbiin facaafame kun egaa warra iji isaanii akkas dachaa ta'uudha hin jedha. Iji kee har'aa kaasee dachaa kan ta'u hin ta'a. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dachaa hin ta'a. Dachaa hin ta'a. Gila Yohaannis boqonnaa 15 irratti gooftaan akkasini isini anatti qabattanii yoo jiraattani dubbiin koos isin keessa yoo jiraate waan feetani hin kadhattuu jedhe. Anatti qabattanii yoo jiraattani dubbiin koos isin keessa yoo jiraate waan feetani hin kadhattu isiniif isin ta'a. Kanaan jedhe ija baay'ee godhachuu keessaniini haleluuyaa bartoota koo akka taatanis mul'isuu keessaniin ulfinni abbaa koo hin argamaa jedha. Ija baay'ee godhachuu keessaniini.
warra akkamiitu jabaay'ee godhata dubbicha warra of keessaa qaban warra itti cichan warra yommutti warra jedhaniin gadhiisu jedhani warri isatti jiraatanii warri isaaf abboomamanii warri kun jabaay'een godhatu abbaan koos immoo ulfina kanaan hin fudhata. Sanyiin kun egaa akkas ta'e sanyii xinnoo mootummaa guddaa ta'e mootummaa unshakable kingdom mootummaa raafamuu hin dandeenye sanyiin kun dhufee gooftaa Yesuus dhufee hin du'eera du'aa ka'eetu sanyii tokkitti nama 12 ta'e achi 70 ta'e achi 120 ta'e achi hojii ergamootaa keessatti 1000 ta'e achi miliyoona ta'e har'a kiristiyaanni biyya lafaa keessaa is over 2 billion ergaa koo akkasitti nan xumura. Are you multiplying? Are you multiplying? Baay'achaa jirtaati sanyicha dubbicha inni fudhatte sanyiin kun dubbiin kun nama tokko gaafa argatu maatii jijjiira ollaa jijjiira biyya jijjiira. Are you multiplying? Maqaa Yesuus Kiristoosiin har'aa booddee iji kee baay'atee ittiin fufa. Ija keessan jinuunfadhaati. Mana kee keessatti, hojii kee keessatti, waldaa kee keessatti abboomamuun kee har'aa baay'ateetu ijoollee keef eebba hin ta'a. Abboomamuun kee har'aa baay'ateetu dachaateetu ijoollee keef eebba hin ta'a. Abboomamuun kee har'aa isaaf jiraachuun kee har'aa baay'atee dhalee yeroo laga qaxxaamuree waggoota qaxxaamuree dhaloota bira hin ga'a. Dhaloota ati illee ijaan hin argine. This is multiplication. Kana guddinni. Ijinni sitti faca'ee ijichi humna guddaa qaba. Ijichi ija dadhabaa miti. Ijichi ija laafaa miti. Ija humna qabudha. Ija jiraataadha. Gaaffiin waa'ee ijicharra hin jiru. Waa'ee sagalee Waaqayyoorra gaaffiin hin jiru. Garuu sagalichi ijichi eessa bu'ee garaan kee akka sabiyyoo gaariidha laata. Garaan kee akka sabiyyoo gaariidha. Rinni kan jiru biyyicha irratti lafa sanyichi bu'eera. Lafa sanyichi bu'eera. Iddoo sanyichi bu'eera. Mee harka keessan lamman balifadhaati, ija keessan jinuunfadhaati, sokkaa mee gara Waaqayyoo sokkaa. Keessa keessan haa argu Gooftaan. Keessa keessan haa argu, keessa keessan haa ilaalu. Itti himaa admit waan jabaatee jira naa kaasedha. Gobaa jira naa kaasedha. Dhagaa jira naa funaaneedha. Qoti garaa koo'edha. Hafuurri qulqulluun amma namoota jijjiiruu qaba. Hafuurri qulqulluun har'a namoota jijjiiruu qaba. Garaa qotamutu jira. Yaa Gooftaa garaa koo qoti. Garaa koo isa akka jabaate sana akka dhagaa sana naaf kaasi. Naaf kaasi qoraatti aramaa sana keessa balleessi. Balleessi yaa Waaqayyo.
isana qixxee guddate, isana hacuuce, isana qabe naaf kaasiidha. Hafuurri qulqulluun siif kaasa amma. Hafuurri qulqulluun siif kaasa amma. Haleluuyaa Yesuus. Humna dubbii Waaqayyoo kanaan, sagalee Waaqayyoo isa dhugaa kanaan lapheen jabaatee har'aa booddee lafa gabbataa ta'u, lafa coomaa haa ta'u. Sagalicha fudhatee kan hin gadhiifne, sagalicha fudhatee kan hin buufne, sagalichi dhugaadhadhee kan itti jiraatu har'a hafuurri qulqulluun laphee isa dhagaa, laphee gabbataa haa godhu. Darbii hafuura qulqulluu, darbii hafuura qulqulluu, darbii hafuura qulqulluu. Mee tocho'ame, tocho'a, tocho'a. Dudubbadhaa Waaqayyo wajjiniin, haasaa Waaqayyo wajjiniin. Hafuurri keessan maqaa Yesuus Kiristoosiin haa dammaqu. Dammaqa, dammaqa, dammaqa. Waaqayyo ol si kaasuuf dhufeera. Waaqayyo ija sitti gochuuf dhufeera. Waaqayyo gobaa keessiif funaanuuf dhufeera. Waaqayyo dhagaa keessiif qaasuuf dhufeera. Waaqayyo harka si qabuuf dhufeera. Hafuurri qulqulluun, hafuurri qulqulluun amma namoota itti bu'ee isa dhumaadhaaf jijjiirutu jira. Haalleluuyaa. Isa dhumaaf warra jijjiiramantu jira. Wanta of biraa dhabdantu jira irraa booddee. Wanta of biraa dhabdantu jira irraa booddee. Mana keessatti kan si rakkise of biraa dhabda maqaa Yesuusiin. Jireenya kee keessatti kan si rakkise of biraa dhabda. Humna dubbii Waaqayyoo kanatu sirraa kukkuta. Wanta eegee sitti ta'e, wanta ba'aa sitti ta'e, wanta yaaddoo sitti ta'e, wanta danqaa sitti ta'e, dubbiin kun sirraa kukkutu. Dubbiin kun sirraa kukkutu. Namoota waa irraanfatani, namoota waa irraa kufu har'a maqaa Yesuusiin haa baay'atani. Namooti wanta isaan rakkise maqaa Yesuus Kiristoosiin mana isaaniitii dhaban haa baay'atani. Maqaasaa waamanii lafaa ka'uume warra samana maltuun ta'u abdiin banne jiran Yesuus keessaa har'as humna hojjetu qabaaf keessa maqaasaa waamanii lafaa ka'uun warra samaanatu maltuun ta'u abdiin banne jiran Yesuus keessaa har'as humna hojjetu. Warri itti amantan harka keessan bal'isaati mee maqaasaa waamanii lafaa ka'uun warra samaanatu maltuun ta'u abdiin banne jiran Yesuus har'as hin hojjeta. Humna hojjetu qaba sanyichi. Dubbichi seenaa jijjiira. Haleluuyaa. Say amen, 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 amen. Himbana bana, himbana sagalee Waaqayyoo. Abdi hin kutatin lakki, hin shoba seetanii eekeetiif Yesuus. Himbana himbana mi himbana sagalee Waaqayyoo. Abdi hin kutatin lakki 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 waa eekeetiif Yesuus. Mee harka walitti rukutaati mee Yesuus Kiristoosiin. Haleluuyaa, haleluuyaa. Himbana sagalee Waaqayyoo.
abdiin guutuutiin nama nana waa'ee keetiif yesus hibbana hibbana hibba ahee waaqayyoo abdiin guutuutiin nama nana waa'ee keetiif yesus maqaasaa waamanii warra samanatuuf hattuun ta'u abdiin bannee jira yesus keessa arras maqaasaa waamee nam'aanee jiru waamanii lafaa ga'u warra samanatuuf hattuun ta'u abdiin bannee jira yesus keessa arras harka wajjini himbaana sagalee waaqayyoo cufaa bana waa'ee keetiif hibbana yesus sagalee waaqayyoo cufaa bana abdiin guutuutiin nama nana waa'ee keetiif yesus maqaasaa waamanii warra samanatuuf maaltuun ta'u abdiin bannee jira yesus keessa har'as maqaasaa waamanii lafaa ga'u warra samanatuuf maaltuun ta'u abdiin bannee jira yesus keessa har'as neekochuwaame himbaana cufaa bana abdiin guutuutiin nama nana waa'ee keetiif yesus hibbana yesus hindufa yesus hinkaafa yesus guutuutiin nama nana waa'ee hibbana yesuseni ana sagalee waaqayyoo cufaa bana abdiin guutuutiin nama nana